wanti jimaa jechuun gaa bal'inaan hogguu ilaallu waa'ee baala nyaatuuti. Hadiisawwan keessattis bal'inaan maaltu jira? Waa'ee mukawwan garii kan baalli isaa qaamaa muka nyaatamu jechuudha. Yoo muskiratti kara sanitti galchanii kara qabsiisan taate onuma buteete shari'a bida'u kana keessatti qiyaasuma alfaariqi jedhe. Waan walitti hin dhiyaanne takka walitti dhiibuu jedhama jechuudha. Walitti dhiibuu jedhama. Hin hayyamu shari'aan islaamaa waan takka ati haraamessuu hin dandeessu. Ati mas jechuun halaal godhuus hin dandeessu. Kuni waan bal'inaan ka'ee haasamuu barbaachisu suurawwan meeqaatam keessatti kan jiru jennee ilaalla. Maal jedhan? Wakana xaamuna yooma idin gaariidha jechuudha. Waraqu shajar. Waraqu shajar. Asuma matuma mukhtasara nawaa'ii kana riyaada hajjaan kana keessa jira. Bakka takkatti alxublaa samura. Baala gartee xublaa fi samuraadha. Gabhaani jechuudha baala gartanii shajara. Nyaanni keenya kana ture. Hoggoonii fi gartanii gadi teessunne nada'u kamaa tada'u shaatu. Udaanummaan keenya baalli qaayidaa hedduu udaan goggosuu jira jedhan akka gartee bar beeyladaan nyaatutunu re'ee fi hoolaa fi gaalli kunuu jechuudha barra hurbuu haara agar. Bifa akkanaatti maala hoo khaalta. Rakkoon jiru maali? Ilkee faadhaa nama xureessa. Aswaaquma xaaratu linfaami omardaatu illee rabbi. Duraanuu ni jirtii ni beekaaf shari'aan islaamaa. Saniif jecha wanni haraam ta'u saraaf hin ta'u. Kanaafuu kana malee nama tokkootu kijiba gaafa dura gaafa namni olola oofu takka gaaf tokko karaa waraabillee kanaan kara gatii kana nama tokkootu kanumatti kijiba tokko jimaa qama'eeti akkasitti gaa siree qoree faatuma gaa hajjii kanan deemaa jeejan. Asii bararee hogguun dirree dhawaa kana qubadhe. Achirraa kanan bahar biran qubadha. Achirraa kanan suudii seenedha. Wanni kanaa kun. Fedhu wanti akkanaa kun amma namni osuma waan kaan nyaatu kamaraatee shawshaw ji'u baritti argamti malee wanta kanaa nama maraachaa wanni jedhamu amantaan islaaminaan jiru. Kanaafuu huwa alladhii khalaqa lakum maa fil ardi jami'an. Maa fil ardi jami'an. Eeyyee uumama kana keessattis naqaa jirra. Hadiisota lamaan san keessattis seenaa jira. Namni tokko kanumatti ka'ee waan takka amantaan dura gartee haraam kan ji'in eeyyee gaarii takka gartee amantaan karaa tokkotti amantichi ni murteessa. Amantichi heera isaa shanan qabatee deema jedhan warra fiqiitu torba ja'a malee shan qabatee deema. Shan qabatee deema. Bifa kanaan jechuudha gaa deemama. Kanaan duuba waan takka osuma amantaan kun bal'inaan akkatti jiru olola adda addaa wanni fedha haa ta'u maal taate miila isaa wallaaletti bar warra uummata kanaatu waan dubbatan nama tokko tokkootu naa hima. Har'as baalirraa bakkuma cufaan namni dawwalaa jira. Maaluma jedhan dur wanumaan jedhani wantummaan qulhaatu haanakum minkum tasaadiqiin. Wanti naazaatum fi isheen farduu ilallaa warra rasuul. Kun dirqama nurratti akka salaanii hajjii nurratti hojjabdutti wantoota takka kan ka'e gara qur'aana fi hadiisaa deebisuun dirqama. Kanarratti isni khaasaa. Bakka lamaan kanarratti suuraa ala imraanii baqaraa keessatti isni khaasaa. Lama shokkaanitti isni dubbata. Namoonni dubbata. Kitaabni gurguddaa jira. Akkasitti ni khaasanii warri hiikaa beeku. Gama biraatiin hoo qul man harrama ziinata allaahi allatii akhraja al-ibaadi والطيبات من الرزق والطيبات من الرزق الله سبحانه وتعالى علي تناك جمعي قولي استغراق الرزق الراوان تي مستلزان أكا حلالتي جمان كون إنما ويحرم عليكم الخبائث خبائث نمي يقوم بخير قرابة مي مخارين إني مال وحوصم ما في خبائث يجو خبائث خيس مالين قر إني تجيبان تكا حلال تكا مستلزات هاي رزق الراتي قل من حرم ينمي خوني سنوتي أصو حرام من قوني حرام قولي نجرخون قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون الله سبحانه وتعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها يحرم منها بربادة جمس قرأت إجباتتي في درجة زينان ديميناتي
قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلم أنتم على ما من الله جواب سروا كرايز درنو بيخبو سوا كرنو مرتيسمو إفما فقط كنا من تسيني هاي مرتيسا إفابليسا نامي وان لالو بل يقال لالو أمنا يجودا بفسن ديمو أمنا يجودا بفسن نامي صدر كرغو جندا يجودا قاري مال جأمونو أسبو الدبرس فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيب وتحرم قلوا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه طبعا إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم ولا تقولوا لما تصفوا ألسنتكم الكذبة لغا أني يوم جي ناجي أبو جران ربي نو أكنا جي تخنات نو كتي حرام جي نو وانكر